wanti har'a namuudate mucaa madaabii jechuudha kan waggaa lamaati intini dadoo taphataa jiru wanti irra taphatu irra hin kufee jechuudha. Daan kufee jedhu harkisaa kun inni cabe jechuudha. Bakki itti cabeesi gateetti kanarra jechuudha. Bakki harkeetti qaxxalamee jiru kana asirratti lafeessa cabe jechuudha. Innaa sana booda nagaa waaqayyo siniif baay'atu akkam jirtu hordoftoota chaanalaanii Itoophiyaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyo iddoo jirtanitti siniif baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti waaqayyo faqalatu egaa akkuma jalqaba siniin jedhe dhugaadha kuni wanta piraankii wanta addaa miti dhugaa waaqayyooti wanta guyyaa irraa namuudate siniin jechuu barbaada akkuma dura dhageessanii gammaltu namuudate ani yeroo baay'ee kan hojjedhu manallee na qulleessuu nyaatalee naannoo jedhu akkam giseen jedhu daa'ima laalati hojii biraas akkasuma maddii hojjedha jechuudha waa hojii tokko qofa miti jechuudha. Inna waa hundayyuu naannoo jedhu ijoollee laalatiidha jechuudha isaanis sadiidha. Inna lama dubaraa takka waggaa 7 takka waggaa 4 mucaa xiqqaan immoo waggaa 2 jechuudha. Inna wanti har'a ta'e jechuudha mucaan jechuudha ijoollee lama mana barumsaa deemaniiru. Inni xiqqaan nu bira jira jechuudha isa laalati mana nan qulleessaa nyaata nan hojjedha inni mana barumsaa deemullee ijoollee ganama jechuudha nan geessullee haati rafti waan ta'eef balbala hunduma keessan cufeetaniin TV banee fi wakawwan nyaata tokko itti gannee balbala duuban itti qollafee deemaa jechuudha namni ilaalullee hin jiru maaliif ishiin hin ceeftini beekti garuu akka ijoollee mana barumsaa deemtu kaateetu ilaaltu jechuudha. Inna har'a wanti namuudate jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi garuu waan hundisuudha akkamitti akka wanti sun ta'e garuu akkatti na ajaa'iba dhugaa rabbi jechuudha. Innaan isaanis hojii koo xumuree mana qulleessa jechuudha ishiniin kaanee ni siisti mucaa bira taa'an jira jechuudha. Aduma mucaa bira taa'aa jiru wanni ittiin taphatan islaayis kan jedhamu mana keessatti akka suura kanarraa argitanitti jechuudha. Kanarraa taphata jechuudha. TV laalatti mana keessa kanarraa taphatu jechuudha. Achi osuma taphataa jiru achi madaamiin dhuftee jechuudha. Ishiin dhufteetu kutaa kiyyanaa sirreessee mucaa biraan taa'an jette. Ishi jedhataniin kutaa ishii qulleessuu deeme. Osoo takka hojiidhuma qulleessu ta'uu osoo hin xumuriin mucaan lafa dha'ee jechuudha. Ishiin bira jirti bira teessee silkii gorgoraa jirti jechuudha mucaa maddii ciiste. Achi mucaan lafa dha'ee egaa lafa dha'uu sagalee dhaga'u kaadhee dhufe. Innaan dhufuu mucaan lafa dha'ee jira hin iyya. Ol fuune as qabne achi qabne homaa mucaan harkanillee nan qabina jedha homaa zimin jedhu jechuudha. Innaa haati ol fuutee lafa keessi homaa mucaan zim jechuu dide waan kun wallaalle achi harkan hin qabina jedha yoo qaban in maraata jechuudha hin iyya akka malee. Maaliif harki kun inni cabe jechuudha iddoo gateetti kana irratti jechuudha lafeessaa cabe mucaan xiqqaa kan waggaa lamaati xiqqoo furdarrasi daa'imni isaanii ka furdatu garuu waa tokko irraa hin hafan inni cabe lafeessaa jechuudha. Achi manni haadha sonduruma sana wanta itti bilbiltee haadhatti mucaan koo akkasitti kufee zim jechuu dide maal godhannaan ati kaattee dhufte. Achi kaattee dhufte maal ta'e jennaan akkasii eenyu bira jirannaan anumatu bira jira anatu bira taa'aa jira jette. Gaafa waaqayyo sababa tokko waa tokko si oolchu jedhu dhugaa waaqayyo waanuma tokkoon iddoo sanii si oofaa waanuma tokkoon wakkaati wanta san iddoo sanatti hin argamne si godha jechuudha. Inni waaqni akkaatti na oolche guyyaa har'aa jechuudha. Osoo na ta'e osoo inni maddii mucaa sana jiraadha ta'e bakka ishiin teessu san ta'e iddoo mucaa sana ni ilaala ta'e wanti har'a narratti ta'u waan naqallaalii miti jechuudha. Osoo dhugaadhuma qabaadhe mucaan ofiisaatti kufee kan ani waa tokko godhee osoo dhugaa jirutti himte si namanan waan barbaadan dubbatanii ina manan jechuudha keessatti ijoollee isaan irratti jechuudha. Maaliif dhugaa keessa namiti isaan waan mataa isaaniitti dubbatan gara ijoollee isaanii sana situ miidhee malee gara keen dubbatan jechuudha. Garuu waaqayyo gaafa si oolchu jechuudha. Iddoo sana na oofee jechuudha. Osoo iddoo sana jiraadhe ana biratti odoo akkas ta'e dhuguma hanatu akkana hin goone mucaan hin kufeedheeni sina mananii jechuudha dhugaa siniin jedha waan akkaatti na oolche ani waan kanne waan hin jedhe galata galchuuf hin dhabe jechuudha.
maalifi odoon iddoo sana jiraadhe amma wanti uumamu beekamu yoo nama maalirraa kan jiru hin beekamu jechuudha. Garuu Waaqana oolcheef galannaa ta'u na dabarsee jira isiniin jedha. Isaaf galatu maalifi iddoo sana aatodoo ija shiitan ishee madditti kuubaatee ana bira ta'e mucaan kun amma na harkisaa cabe dhugaa isiniin jedhaati waan nama mudatu hin beekamu jechuudha dhugaa Rabbi. Inna guyyaa sababa hunuma nama oolcha waan gaafa si jeesu jaalatu amma keessa nama dabarsaa jechuudha. Inna dhugaa Rabbi ergasi akkaati keessi odoon ta'e odoon iddoo sana jiraadde odoo ati sun bira jiraachuu baatte yoona akkam ta'e laatan jedha dhugaa Rabbi. Inna wanti nani jedhu bagumaati bira jiraatte jishiiti wanni mucaa sun akkaatti inni kufee argiteenye. Inna mucaan amma mana yaalaa geessanii achi inna garaaji kaasan lafee cabee jira jechuudha. Daa'ima waan ta'eef malee nama guddaa osoo ta'e opereeshinii goona jedhanii jette jechuudha. Achi saatii lama achi cibsanii fidanii dhufan jechuudha. Amma ji'a tokko akkasitti dhamee haa ta'u harka isaanii tuqinaati soosina waan akkasii jedhanii jechuudha. Qoricha adda addaa kennanii fi fidatanii dhufanii inna sana booda wanna itti mana keessatti taphatan irraa kufasanallee mana keessaa baasan jechuudha. Inna dhugaa nan baay'ee tokko intini jedhu bagumaa na biratti akkas hin ta'in jedhe. Waan gaafa si oolchuu sababa adda addaatiin iddoo sana nama ofa jechuudha. Sababa galatuutu na oolchee jira. Inna osoo na ta'e jedhee tokkotti ni yaadde dhugaa Rabbi jechuun ammaan tanillee yoo yaadu osoo na biratti akkas ta'e nana manani. Keessattuu akka harkisaa cabee nana manani isiniin jedhe dhugaa. Amma barbaadanillee dura si amananis jaalatamaan barbaade haa ta'u ijoollee isaanii akkana taatee takkaallee dhugaa keessa awwaalanii waan ofii isaanii murteessan malee siif hin dhagaan jechuudha. Inna kana isiniin jedha keessattuu ijoolleen daa'ima qabdanii daa'ima eegdanii baay'ee isaa of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Dhugaa isiniin jedha. Dhugaallee odoo qabaatanii dhugaa keessa isaanii hin dhagaan isaan. Maalifi waan ofii isaanii murteessan waan maatii fi keetii miidheetti fakkaata jechuudha. Inna kana isiniin jechuu barbaada. Waaqayyo na oolchee jira kanatti na mudate osoo na ta'e jedhee dhugaa Rabbi keessa kiyyatti ammaan tanallee hooyyaadu yoona akkam ta'e laatan jedha dhugaa. Inna mucaan amma garuu homaan jedhu harkisaaf doktoroonni manatti dhufanii ilaalanii deebi'u jechuudha. Inna maal jedhu garuu akka yeroo kufee intini sana miti jechuudha qorichas yeroo kennamaaf waan ta'eef jechuudha. Inna fayyaa daa'ima waan ta'eef osoo nama guddaa ta'e garuu opereeshinii akka godhamutti mana jechuudha. Inna akkasii inna kanatti nu mudate isiniin jedha Waaqayyo na oolchee jira keessattuu ijoolleen akkasuma daa'ima qabdanii of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Ani garuu akkattiin of eeguu hin beeku maaliifi mana yoon qulleessuu nyaata nu hojjedhu waan kam keessattiyyuu ijoollee laalatti dhakkanii na hojjedhu jechuudha. Maaliifi ijoolleen keessa tokko garuu innaa sadii ta'anii taphataniyyuu ajjallaa wal darbataa wal boochisaa uma taphatu garuu kana kobaasa osoo jiruudha kan inni kufee jechuudha. Kobaasa osoo jiru lukti maal ta'e ka kufee hin beeku achirraa kufeetti maliyaati luki wal jala xatee akkamitti akka inni achirraa loo'ee kufe hin beektu jechuudha achirraa kufuuta malee maaliif silkii lala jirti waan ta'eef jechuudha. Innaa kana isiniin jedha. Waaqa oolcheef galannaa ga'uu kana isiniin jedha isinillee amma dandeessanii of eeggadha isiniin jedha. Egaa kanuma isiniin jedha sababa ittiin nama oolchuu qaba Waaqayyo isaaf haa galatu isiniin jedha. Itti yaada isiniyyuu dhugaa odoo ana bira ta'e ija kiyya duratti ta'e inni kun nan argine ta'e wanti immoo waa xiqqaa miti. Yeroo darbe viidiyoon darbe irratti wanti nu hojjete ijoolleen lama wal darbattee kufee dhiisaa kun icite narra baay'inaan jettee kan viidiyoo siniif hojjete kanaan dura jechuudha inni hin jira jechuudha. Waa xiqqaa jechuudha amma xiqquma idincitee ta'u. Inni akkana immoo harki cabee jechuun akkam akka maal akka uumamu itti yaadatan dhugaa hedduu tokko na ajaa'ibe. Egaa akkanuma isiniin jechuu barbaada. Viidiyoon kiyya har'aa kanadha. Waaqayyo sana oolcheef galannaa ta'uu isinillee akka of eegdan isiniin jechuu barbaada. Inni akkanuma isiniin jedha waan na wajjin turtaniif galatooma ulfaadha. Like share gochuun dagatina maaliif
namoonni akka of eeggannoo godhaniif isiniin jechuu barbaada. Sinan jaalladha sinan kabajaa Waaqayyoo wantoota adda addaa wanta mudannoo akkanaaf wanta tasa osoo isin yaadeen uumamu kana jalalle sina dabarsuu isiniin jechuu barbaada.